eenyutu siif falma? Duuti keessi booda akkuma shaakali akka fakkaataansaa yoo ijaarnaan gale amala nu taanaa nugaan karaa dhabe hibboo jennee dhiifna hibboon hiika dhabe ifti dukkanaaree goodaanis tabbaaree maaltu si mudate yaa abdu jabbaaree atoo maatee haftee akka honaa qalmaa ugaa keef kumaa kee eenyutu siif falma? Otoo ilma Oromoof fommaddiidhaa qortu bakka dhugaan badee barbaacha too joortu otoo haara galfatiin dafqa kee haqattee akkamiin nu dhiiftee bakka galee dhaqxee gaaffii baay'ee qabnaa nutti mi'aa turu eenyutti raatteree galma harka kee jiru galmee warra hidhamee nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamdeen isaanii cabe galmee xiqqaaf guddaa galmee maanii keessa eenyutti kennitee eenyu sii qindeessa gaafa hayyuun Oromoo yakka malee hidhamu karaa ba'u dhabee abdiin isaa ciramu gaafa dinqiif morkaa Abdul Jabbaar waamu waan dhabe hin simanne waan dhabe hin simanne dadhabe hin himanne laaqaan kee hin maseenne ganda ormaa hin seenne sodaa du'a lubbuu ofirraa cabsitee gumaata namummaa saba kee falmite saba kee irra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan badu garaan kee hin danda'u atoo baatee haftee akka honaa qalmaa dhugaa keef gumaa kee eenyutu siif falma? Galatooma walaloon kun walaloo nataa qaneedha nataa qanee baay'ee galatoomii jechuun barbaada. Dimana Bodica, dimana Hinca, Buddha Galapapana, Oto Asirang Bulim, dimana Abu Jabbar, Bura-bura Cunena, Nini Kanatina Jeddah, Wari, Bapa Sohumar Real and Development Organization, Perdana Isa Arab, Asarapi Olbahun, Degika Lama, Wan Isini, Jadi Maragara Arafadana Ini Kahapun. Dhaabbata Soofumar Relief and Development Organization dhaabbata kichuu tokko bakka bu'ee asitti argamee hojii gaggeessaa dhaabbatichaati. Inni duraa Abdul Jabbaariin yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa kabajaa osoo hin ta'in akka nama tokko akka nama haqa dhabeetti nama haqa isaa naaf falmaa ture keessaa tokko waan ta'eef galatoomii jedhaan eegee ture sun hin taane. Abdul Jabbaar anaaf hinduun ammayyuu jira miliyoona tokko caala. Abdul Jabbaar akkuma waaqoo guutuu gabrummaa didee qawwee fudhatee bosona seene Abdul Jabbaar immoo daba didee qalama fudhatee dhaddacha dharaa diige. Kanaaf dhaabbanni Soofumar Relief and Development Organization qabxiilee gurguddaa 11 irratti xiyyeeffatee kan hojjetu namoota rakkoo uumamaaf namtolcheen buqqa'an gargaaru, dubartoota dinagdeef hawaasummaa irratti gargaaru, qaama miidhamtoota gargaaru, fayyaa, barnoota, bishaan qulqulluu akkasuma immoo aadaa guddisuu irratti hojjeta. Waan kana ta'eef barnoota irratti ni hojjenna. Kanaaf hireen Abdul Jabbaar barattoota bara kana dhaabbanni kun dhaabbatee yeroo duraatiif iskoolaarshiippii biyya keessaa baasii waggaa tokko irraa kafaluuf cheekii qarshii 15,000 na kennanii qabadhee dhufe harka ishiitiin akkanarraa fudhachuun affeera. Inni biraa qabaabsee wanti jechuun barbaadu galatti namni xiqqoon galateeffanne guddaa isin galateeffatu jedhan. Waa hunda dura ijoollee qeerroo qarree magaalaa Adaamaa kana duras yeroo lama waamicha naa godhani rakkoo hawaasummaa kiyyaan argamuu hin dandeenye saniif soorii isiniin jedha isin galateeffachuu barbaada.
akka Oromiyaatti yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa kamaatiitiin ala namni godhee jiru isintu godhee galatooma. Akka Oromiyaatti abbaa haqaa falmee haqa dhabe Abdul Jabbaariif namni godhee gammaatti hin jiru isintu godhee galatooma. Inni biraa wanti an jechuu barbaadu waan seenaa darbee waan baay'ee haasoftanii jirtan amma immoo waan gara duraa haasofna. Bakka jirtan kanatti mootummaan borisiin facaasa. Ijaarama akkana hin barbaadu waan ta'eef hayyama seeraa qabaadha. Akkuma qeerroo asiititti wal gurmeessaa mootummaa federaalaa irraa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa irraa haa ta'u orgaanaayizeeshinii tokko uummadhaati seeraa heera keessan jalatti hoggansa filadhaati walitti qabama. Osoo isin hin jirre salphanneeyyuu Abdul Jabbaari waggaa tokkoffaan kabajnu Hacaaluu waggaa tokkoffaan kabajnu salphinne nu oolchitanii ulfinnetu isiniin mala akka hin diigamneef immoo hundee jabaa akka qabaatuuf gadhaabadhaa seera mootummaa biyya bulchurraa fudhadhaa hayyama baafadhaa. Inni biraa waa'ee hireen dubbachuu barbaada. Hireen bakka Abdul Jabbaar bu'uun dirqama Abdul Jabbaar nu kenne osoo hin taane dirqama qabsoon Oromoo Abdul Jabbaar itti kufe sun nu kennite. Kanaaf jecha hireef hamilee ta'uun hiree barsiisuun nuti akka dhaabbata keenyaatti gurraandhala 21,2014 ergaman hidhaatii bahee dhaabbata kana dhaabne haa ta'u garuu har'atti humna qabnu waliin madaalchifnee waan waggaa tokko finnee dhufne. Bormoo hanga hireen bakka ilmi Oromoo abbaa haadha qabu ilmi Oromoo abbaa qabeenyaa gahu geettutti immoo biraa namu waadaadha jechuudha. Akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis warri itti dhiyaatan hamilee si jajjabeessa kitaaba irraa dubbistu bitaa fi hamilee ta'afi yoo yeroo qabaatan immoo naa bashannansiisaa isiniin jedha. Abdul Jabbaar immoo daandii Abdul Jabbaar hindu osoo hin taane daandii waaqoo guutuu daandii elemoo qilxuu daandii laggasaa watii daandii baaroo tumsaa daandii akka Hacaaluun faati bilisummaa dhugaatiif hordofanii waan hordofeef ofii boohuu qabna malee Abdul Jabbaar nama bu'aniif osoo hin taane nama ittiin boonani warri sabaaf jiraate akka Abdul Jabbaaritti ol kaa'ee fudhatamu. Hanga dandeettan hundatti garaaf osoo hin taane sabaaf ofiif osoo hin taane uummata keessaniif faayidaa yerootiif osoo hin taane mul'ata fagootiif akka jiraattan amaanaa isiniin jedha. Warri isteejii sa'aatiif dhumata jedhanii galatooma.